erga aadaaf abbaan keellee kan jirre ta'anii biyya kee irraa hin bahini an jalqaba ofiidhuma kootii si qarqaaraa lammata ummata Oromoollee si qarqaarsisaa sana booda 200 naan jetteemi yoo 200 ol argatte hiree keeti yoo 200 gad hanqate dagmoo anatu itti guuta kanaafuu qarshii 200 nama gaafa rakkate unkan namatti miti mukatti ni mata sigalee ani immoo bakka akkas ture iyyuu yaa uumamti bakka akkas kolfu kana gaafan kolfee tabadhu kana madaa dhabee miti too agartee keessi kiyya guutumaan guututti madaadhaan guutameeti garuu bakka nan kolfa maaliif irraafachuu waan hin qabuuf waan san bakka hin barbaadu jedhuuf bareeda maasitti nagaamin biiftu maal ta'anaadhaaf abbaan kan kee hin boqotanii ijoollummaa keetiin obbolaan kee obbolaan kee obboleenyi lamaan qaba obboleettii tokkoo fi obboleessa tokko obboleessi garuu inni nun jaalatu obboleettiin immoo jirti ishiin baadiyyaa jiraatti ijoollee sadii qabdi jiraattu baadiyyaati jechuun nama ofirraa hafee naa ta'uu miti duraan ani mana namaa hojjedhee madaabaraa afaan bitaaf ture nan deeggara ture hojii nama himmachuu hojjedhuun biraasi 4,000 nan ergaa 3,000 nan ergaa fi ijoolleedhaaf uffata nan bitaa fi akkasittiin ishii deeggara garuu rakkadhe jedhee itti himadhu ishiitti maaliif cinquudhaan alaa furmaata sila naan kenniniif hooman jedhu simuman jedha. amma hoo'eessa jirtaree amma mana kana kireeffadhee ijoollumti naa kireessaniin ijoollummaantu naa kireesse maqa qarqaaraniituma kanatti galee as keessa jiraadha kireeffadhee. paaspoortii baafatteertaa? paaspoortii baafatteertaa? baafadheera. Okay, bakka atamma gaba wanta waan goono atamma dalagatu maafi beeka biyyaa ba'uu barbaadu. Kaasis ta'e achis hojumaa fi hojuma bakka amma laali suuqii banachuu sila yaadeen ture inni immoo bakka akkam xiqqaatti 200 ol na gaafata. Sana immoo odoon uummata kana gaafadhee hojjechuu jibbiteeti hojii tuffatteeti adeemteen dalagattu sila naan jedhaniifu yaa ammaaraaciin qabu hojjechuudha Dubaayis deemee yoo hojjedheen bakka qayyaramu waan an barbaaduuf garuu asaadoon akkas jedhee saba kana gaafadhee kun qibxatiidha waan akkasiitti ilaalu siigalee malee dhugaa baay'een dadhabee jira baay'een hojiitti qaccacamee jira sitti hojjedhee dasneedha garuu atama umriin kee meeqa koy biiftu umrii shamarraallee gaafatanii garuu ati yoo ani 18 amma 19 seenufanii 19 seenudha ji'a guyyaa meeqan naafa seete 7 naafa bakka 19 sinaara. Hin heerumne? Lakki hin heerumne. Akkami waa namni xalafuudhaaf waa wanti jedhuuf yaade hin jiru? Lakki hin jiru. Isuma dhugaa dubbadhu. Dhugaan jiru lakki heerumne. Namnummaan ati ilaaltee fageenya irraa jaalatte hoyyoo. Hin jiru lakki hin jaalanne innis hin jaalanne isaanis na jaalan. Maaliif ati yoo nama jaalatuu dhabdee namni maaliif hagammaa gaafii jaalalaa kanatti dhiyeessuu dhabas si fakkaata? Maaliif si fakkaata garuu? Hayyuu beeku lakki. Yeroo haasoo bareedduudha mucaa xiqqishoo bustuutii fakkaattu kana akkamitti garuu? Lakki isaanis nan gaafanne anis hin gaafanne ganuma. Okay. By the way, ila wanta kitiin warri gastii kana jala jirtanii isheen dhuftee na dubbiste malee akka na jaalattu akka na dinqisiifattu dubbataa turte malee maallaqa na gargaarii rakkoo qabaa waan haa godhi naan hin jiru. Waan tokkollee wanti isiin dubbatte hin jiru. Bari warri amma dhuftan yoo jiraatanii warri yookiin maakiin si waliin jirtiin yoo re'etan isheen waan tokkollee naa godhi rakkadheera kana waan naan jette tokkollee hin qabdu. Haasaa keessaa eessa jiraattaa maal hojjettaa jedhee dubbii keessa waan kana goote tokko isa mee biiftuu
TikTokiin koo yeroo ammaa kana nama 838 qaba. Nama 162 tofa miliyoona tokko guutuuf. As keessa argaa jirta kenoo Gadaa reestooraantii kan jedhu kana biraa kana jechuudha. Abbaan qabeenya kanaa yoo TikTokiin kee guyyaa 20 keessa miliyoona tokko galee qarshii 500 si badhaasaa naan jira. 500? 500 Itoophiyaa guyyaa 20 keessatti yoo miliyoona tokko galee. 500 tokko lama jedhanii 500 si shallama. 500 tokko lama sadii afur shan jedhee shallama. Mee maal jetta an obboleessi kee kinoo 500 fi Oromoon biyya lafaa kanarra jirta fooloo taasisaa dhugaa rabbi 500 saabdani. Ayyee reefu uummata kana sagalee keetiin waa jedhiif jennaan jechuu fi diddeen danda'u jettee yoo atamma sagalee keetiin waa affeertee uummanni kun ammoo miliyoona tokko kana galchu abdii qaba. Ani koo sirbuu hin beekumu dhugaa rabbii ani sirbuu hin beekumu sanaaf. Baay'ee anillee miliyoonni tokko na darbuuf deema. Lakki sin darbuu la amma Oromoon as jirtan kun hundi keessanuu fooloo taasisaa si galchuu dhugaa rabbii. Ayyoo ishi waa affeeriin kaa kan galu yoo barbaadde. Ani koo sirbuu hin beeku malee nan affeera ture. Sirbina an qabamu. Ishi bakka kan kee buutee yoo sabboontuun kasirraa jettu taate daqiiqaa tokkoof miliyoona tokko naaf galchanii qarshii 500 abbaan qabeenya Gadaa reestooraantii na badhaasaa. Isin ammoo namni 2,700 jirtan kun fooloon isaanii 6,935 irra jira. Daafamee 7,000 naasensisa. Biyyaansi namni 1,000 maqaa kootiin Gadaa reestooraantii kennu as keessa jira argaa jirtanii takkitti ol guddiseetiin biiftuu seessisaa fi dhugaa rabbii seessisaa fi keetan des nama idaabar namni gaafa argaa. Kan kootuma fooloo godhanii kan kootuma yoo fooloo godhanii yaa kan kootuma miliyoona tokko yoo galchanii wanta jedhanii ani immoo waan tokko laal dhugaa sitti waan tokko waadaa siif gala biiftuu maakii illee nan dubbisaani maakii Oroo jechuudha. Atamma mucaa daa'ima erga haadhaaf abbaan keellee kan jirre ta'anii biyya kee irraa hin bahini an jalqaba ofiidhuma kootii si qarqaaraa lammata uummata Oromoollee si qarqaarsisaa sana booda 200 naan jetteemi yoo 200 ol argatte hiree keeti yoo 200 gad hanqate dagmoo anatu itti guuta. Kanaafuu qarshii 200 natu uummata kadhatee sii qopheessaa biyyuma kan kee keessa taa'ee dalagaa biyyaan bahee yoo ka biyyaa baatullee taate ammoo waggaa takkaaf lama dalagattee itti ilaaltee yoo jireenyi biyyaa kan homaa hin danda'amne taate dagmoo deemtee biyya kee irraa baatee dalagatta. Dasnaidha garuu bakka suuqii banuudhaaf birrii ammasiisan na gaafatanii maakin immoo bakka jira mini dhugaa rabbii baay'ee anaaf haadha oli innaa haadhi dhugaa rabbii nama dhaluu chaantiinna namni si ta'e kamuu akkasa nama bareedee si bira dhufe kuni maqaa ishiitiin isa dhugaa sitti kana dura boo'u malee viidiyoo koorra boo'a malee kolfa guyyaa takkaaf agartee hin beektu si galee namoonni baay'een jira mini jecha siin ta'an jecha siin madaalli ani amma dhugaa rabbii nama irraa inni irraa kaleessa galgala jecha hin ta'anii argatteen ture. Jecha nama madaalli waan asoobee fakkaate garuu ani nama isobu geetan yoo naasoo soba yoo fakkaate hin beeku bargitiidhaan hin beeku garuu bakka namni immoo dhuguma qaama dhufeetuma otoo na arganii nama sobu siinitanii ishiin immoo amma kana na bareechi malkiin kiyya kun gimmaashni harka ishiiti dhugaa naa manaa is dhiisas harka ishiiti galgala lammana kana keessa kophaa kiyyan bulaa. Mana bantee nafaana teessee biyaasi amma sa'a 6 sa'aatii 7 gastiirra nagalchitee micoon kun geemii taphachuu dandeechi waan baay'ee gochuu dandeechi si galee bakka baay'uma naaf aarsaa kaffalti rifeensi kiyya kuni narratti hiikkadhee teechisee deemii dhaadhunatu birrii sii kaffalanatu maal sii godha baay'ee na jajjabeessitina geetan baay'ee bara dhaloota kootii amman jiraadhutti nama hin irraafannee keessa maakidha geetan odoo waan barbaade naa godhee maakin bakka naaf adda geetan baay'uma naaf adda annaa waaqayyoon bakka umurii ishii naaf dheeressu baay'een ishii jaaladha baay'een ishii kabajaa haadha olittan jaaladha dhugaa. Amma dafaa kaa gadaan reestooraantii jedhamu kana dafaa fooloo nu taasisaami amma maqaa kiyyaan mee Oromoon kun akka na jaalatu ilaala mee maqaa kiyyaan kuma lama galcha gadaan reestooraantii moo eenyu hin beeku baay'ee baay'een baranne. Reestooraantii jedhamee
Ishi mana nyaata gadaa kana dafaaf oola nu taasisaa Rabbiidha. Oromoo nama 2009 jirtan kun maqaa kiyyaan isti dafaa na gammachiisa 2000 galchaatu na laalani. Nama 3,000 jira. Abbaa qabeenya mana kanallee si agarsiisa. Inni illee akka si gargaaru nan gaafadhaan nama baay'ee nama gargaaru nama tola ooltummaa irratti hirmaatudha. Wisuma amma kuma dibbasha sii kenne baqiidha. Nu dirqama nu gargaaru. Ana qofa iyyuu dhugaa Rabbi nama gaarii nama dhugamaan namaaf dhaabbatudha nama onnee irraa nama gargaarudha. Kinoo sitti agarsiisa suuraa isaa guddisee jechuudha. Dhugaa Rabbi suuraa kan keellee itti agarsiiseen mucayyoon kun haadhaaf abbaallee hin qabdu ijoolleedha. Biyya baatee Dubaay deemee dalagaa jirti. Anatu dhoorgee si gargaara. Uummata illee si gargaarsisaa. Biyyaa hin bahini biyyuma kee keessatti suuqii banadhaa. Birri meeqa si barbaachisan 200 naan jette kanaafuu wal gargaarree 200 kanaan suuqii abannuufi jedhe isallee naasofsiisaanii wallaahi dhugaa sitti hima. Dhugamaan nama onnee irraa yoo nama gargaarudha. Nama 3,100 laayivii kana daawwataa jirtanii. Yoo awwaan kana abbaa gadaallee dubbisee waan inni qarqaaruun illee isinitti hima. Anillee dhuunfaa kiyyaa waan si qarqaaruu qabu kamiyyuu si qarqaara. Atarda namni osoo haadha qabaatee osoo abbaa qabaatee sii galee boru biyya ormaa keessattuu dalagatee deemee deebi'ee haadhaaf abbaa ofii sanirra waan qabu ergatee isaan birattuu boqotuu danda'a. Atarda umrii kee ijoollummaa kanaan biyyaa baatee biyya ormaatitti kan kaleessa biyya kee keessa dadhabdee mana namaa dalagdee hanqatee har'allee deebitee biyya ormaa deebitee diggaamee achi cabuun qabdu biyya ormaa keessa jechuudha. Kanaafuu an amma booda akka obboleessa kan kee waliin dhalatteetitti na laali rakkoo takka illee hin qabu qarshii 200 kana bakka seenee wallahi qimamoonni mana madaamiitu naaf guutan wallahi promise dhugama sin jira. An takka deeggarsa kanallee nama kadhatullee dhiisee jira maalillee dhiisee jira. Mee warri dhugamaan si waliin dhaabannaa Nasrii mucayyoo sadan gargaara naan jettan an akkaawuntiin si isinii maxxansaa waan dandeessaniif na waliin dhaabattanii anillee kiyya keerraallee nan qarqaaraanii abbaa gadaa reestooraantii obboleessa keenya Muhammad Nuur Waleensoo abbaa qabeenya gadaa reestooraantii kan ammas argaa jirtan kana isallee nan dubbisaa fi akka inni qarqaaruun illee nan godhaanii biiftuu jechuudha. Isinillee uma maallaqatti hin baastanii gadaa istuudiyoo kanaa fi gadaa reestooraantii kana fooloo gochuu qofa. Gadaa reestooraantii gadaa istuudiyoo kan jedhu gubbaarra kan jiru. Otoonan isin laalu kuma lama galchaa kaawwantii isaa kenna. Maal si fakkaata amma gadaa istuudiyoon profaayiliin isaa bilaakii waan ta'eef na fakkaate nuti amma jidduu keenya kompiiteeshinii jira beekta. Ati amma lamaanuu gidduu nu beeksisa. Obboleettii teennallee gadaa istuudiyoon illee kanuma isaa akka tolchii miti. Fooloo nu waa tolchanii hundi isaaniitu. Yaa tolchaa mi'a amma maqaa kiyyaan kuma lama galchaa Rabbi. Oromoon tun baay'ee mana jaalattu na astii kuma lama galchaa ta'an